Atachin rasiki. Metra sadina rasiki. Achi. Mal qorchisa argameera. Argameera. Agi biti ka farmasi ka ko biti. Odu ka bataman tani fidani hawaasa ki inda gogorsina. Qorichichi yaali irra jira jedhame malee argameeraan jedhame. Hawaasni keenya kallattiidhaan foddaa televiiziyoonaan nu daawwachaa jirtanii ergaa rifachiisaa isiniif qabna. Dhukkubni koronaan koronaadha. Koronaan maqaa konkolaataati. Inni konkolaataadha. Na yaadadhe. Harka keenyaan eeboo qarree aduu irratti akka injifannee harka keenya saamunaadhaan sirriitti dhiqannee koronaa injifachuu dandeenya. Harka wal qabuu dhiisnee yaadaan wal qabnee bakka namoonni walitti qabamanitti qilleensa gahaa akka argatanii gochuun namootni yoo xiqqaate meetira 2 ol warraa fagaatanii akka ta'ani gochuun akkasumas gorsi ogeeyyiin fayyaa nuuf kennan sirriitti hordofuudhaan dhukkuba kana injifachuu dandeenya. Guddadhu. Mataa boobuu, qonqoo hoksisuu, ho'inni qaama garmalee dabaluu akkasumas haxxiffachisuun yoo jiraate jaatamii 955 irratti bilbili. Gurbaan kun ilaalamu qaba. Takka kaameeraa kana dhaamsi.